أبعتي حبيبي دمسهم دكامة عايتي حلاوة لكن لازم تعمل بكرة أدينا ما قلنا لا دمت قرآن ربي قرأته يقول قرأت تذا كدائما لبريت Lafa itu bari ummata faffaca'e kana maqaa ispoortii kana walitti qabeetti nini kaayoo gartee fikirii kanaa fi ijoollee jibbaa keessaa baafnetti niin laalkaa tokkoomsinee ispoortii kana ama maqaa Itoophiyaatiin mootummaa waliin taphatu ennaa yabbaa biyyaa waliin. Amma gonzara andemo bolezo adinku na madira rabbi beku yole to konso wala wade oli kabi kara rabbi tirati karadi achitti le karati tunin jira achitti le karati tu uskoti dura daraggeeffadhu dirree kubbaatanii nama walitti qabnee gurmeessine namni sababa kana yoo amma uu jette walitti hin qabamu kuwaasiif jecha fiigee dhufa Maammadoo manatti nafu sigalee ati siyaagalu kaasli sigalu kaba achitti maal qarasisu dhoga jarri sun hin qaraani Hafiz achi keessa jira bar Imaama achi keessa jira viidiyoo dheessa malee ati yoo kubbaa hin taphatta tabsiisaadhaan lakkin taphadhu hin argine gisee ani goolii galchu itu in beita dira kubba atu kubba fakkaata kubba siida matu kubba riita wala shakama ijoolleen baattee olii gadi hin keessa na deemaa oolte viidiyoon sun hin geenne hin agarre walla baguman argini islaanaa dhumate goolii galchite goolii meeqa ani lakkoofne kan jechuun isa goolii meeqa galchite abbo ati maa akkana nu gaafatta billaahi ati gaafii gogeessa dhiisi kaa eeshi akka Roonaaldootti galchite moo akka Meesiitti lafa dhiite galchite moo akka Roonaaldootti ol uttaatee maqasbitti duuban galchite abbo maal jechuun Maammadoo akkamii rabbinatti qabee jira Roonaaldoo fi Meesii eessatti beeku habiibi nama wannoo keessatti kaafnu jennee seera tapha kennaa gastirra miidiyaa irratti hin dubbannu iddooleen himnu jenneetini baqataan tokko of eeggannoo guddaa nutti kennee girigirri nutti uumamte beeyta gastii keessatti online irratti illee waan kanan dubbannu jennee waadaa galle. Shortaa isiniif fideliin falaatanii? Anama iddoo sanitti beekaa shortaa isinitti bitaa ati galchanii biyyatti lafa qottaa ati lafa qotuun maltu. Suudii maleetite. Jijjiirannee jirra bootaa ta'a nama boruun jijjiira meedan ka biraatiif ta'an. Bakka iftaan kitee walgeessa hundi keessan akka biyya jirtanitti ofiraan sirraa kaate. Falfala. Waraqaa Kiristaanoo Roonaaldoo qabu hundi keessatti qaba. Ani waraqaa jaraa hunda guutee waa maraka Maammadoo mana taa'ullee katabatu kennee akkasitti haala maraa mijjeessee waraqaa seeraa jaaliyyarraa baasee kuminiitiitti mallatteessisee maqaa mataa isaaniitiin maktaba jira maqaan isaanii maqaan taphattoota tuufootoodha malee yoo rakkoo ta'ellee taphattoonni tokko hin tuqaman. Majuula himaa taphattoonni. Isaan gaa odoo majuulillee jiraate gisee taphatu kana muqiima ta'ee taphata. Kijibduu immoo. Miidiyaarra jirra waa baay'ee naasa'e naan ta'e. Hin beekamaa. Kulleenyi isaadhaa dhiibbaa walirra gahuu fi itti gaafatamummaan fudhattu. Itoophiyaaf Kaayiroo caalaa waa'ee Suudii beeka warshee kamala kuufee jiru nutti waa hunda beeka. Akkana duudhii nama baay'ee qaba dhiirratti hin baay'ise. Qalmaaf na qopheessu edaan. Qophaa'uu qofaa miti qalamuma qabdallee qophaa'u baay'ee. Garaan narraa dhumate bar ispoortii dalagaa jira abboo waan takka umuun jirani borcii waan takka. Okay, edaat ispoortii fi miti qonnoo fi garaa keetii fi
Deemaa fayyummaa sanuma keessa jira. Ispoortiin fayyaa, ispoortiin guddina, ispoortiin badhaadhina jechaa fi garuu oolu kunu. Bareeda akkas taanaan jabaadhu rabbi si haa gargaaru mangistii kee. Garuu gidee tokko nu waama kilabii Itoophiyaa jedha achitti haala nu mijjeessaa dhufnee taphannaa. Isinillee jalqabuu. Yeroon qabdu. Isinillee jalqabuu qabdani guyyaa torbee keessatti guyyaa 2 qabnan amma. Injira barallee barreen gaddaayyuu waan caa'u shaashee fudhate. Biyya kana shaashee jira, aanolee jira, afran qalloo jira, madda walaabuutu jira, Afrikaan maali jira, kilabii baay'ee jira biyya kana. Amma nuti isin warra ruuza quba kana osoo hin taane kan Minisootaa garee warra Osmaanaa kanan dorgomuu dabara dhufu isa waamutti nuti warra baqattoonni kaayoo warra Ameerikaa kanaan dorgomuu barbaanna malee isinii nuti fiiguyyuu hin dandeettan amma ati fa'aa fiiguyyuu hin dandeettan. Ani anaa miti taphata ibidda nyaatee jira ka ila takkama furgaasee keessa buusu jira. Ati waan nuti na laalinati. Anaan hin madaalin taphattoota kiyya. Ati immoo ka nyaate qofa osoo hin taane ka nyaatee tufe jira ibidda kana nyaatee ka tufe. Ka tufe lakin inni tufame lakin nu ka ibidda nyaate barbaanna. Suni geesse jechuu bar suni geesse ka nyaatee ibidda tufu sun. Goolii naa guuta. Goolii naa guuta kun akkatti garaan na bu'aa jira. Dooktoriidhaan waan ta'eef hundi keessan fira keessanitti ishee godhaa makiinaa deemtuu hin hagana guyyaa 10 keessa makiinaa deemtuu argate. Makiinaa deemtuu sadii yoo naan kennine booyaa jira kun wustee aarruwaan bakka. Ani dooktoriidha geemii taphadhee shaaworii galuu daaraa dibachuu barbaree dibachuu narraan bareedu saba kanaaf waggaa 27 baradhe. Hin fokkatanarraa ijoollee xiqqoolee ta'ee waan jechuu hin danda'u. Dafa. Oromoon gillee namni jiru haga feete yoo bootte waan akkasiin gargaartu gaafa ati duutu laayikii fooloo barbaacha suuraa kee olii ga'ooti viidiyoo hojjette. Mee amma goota akkanaa kana gaafa an du'e guyyaa 3 illee ta'u booyuun keessan ajandaa godhachuu keessa hin hafu amma yoo laayif goolii makiinaa 3 taanaa guuttaa maal taata? Unateen nommilaachuu osoo an amma du'e guyyaa 3 ajandaa hin godhattan. Doktorii kenna osoo garaan isaa qulqulluudhaa bar afaaniin nama arrabsa malee jettan haa qaallo. Silazii gaafa an du'e ililchi amma laayif goolii guuti. Hin booyin an ol ka'eetin isin galateeffadhu. Amma makiinaa 3 si kadhataa jira makiinaa 3 kenna. Maal ummanni akkana? Amma si galateeffadha jechuun makiinaa 3 yoo kenna. Gaafa du'e ol ka'ee si argaa? Du'e yaanooyyuu. من أين تزبنوا؟ والله ورمونكم يوم وثنا ترى يا ولد والله قول بايد برنا رد ولا ملاني ترجع من تقوي كهذا سلكي دبتها تنتب ولا اوكي هذا بيتو كوفا جمرت اللي هاي bishaan baaldii bal'atte fidattee yeroo 10 keessatti kuchi bitigii hudduu kee guddaa sani. Baaldii kamiin ka eegate yaa fuudhu kan keessa taa'u. Hayi ayyaa qabaa namichi. Hin jiru baaldiin eegate dhugaa jettee hin jiru kana. Kana dhugama dubbatte. Wallaahi tana dhugama dubbatte. Dhugaa dubbatte irraa bultii eego. Hin jiru osoo hin taane an amma bitee manaan qabu. Adabbii lammaffaa. Shawarii de. Wallahi yahu biyya bahee oolee reef shawarii bayaa jira. Qoy dura taphannee kayyoo namoo yette bar namoo yettu dura. Kota. Ibo dhalee natti firan qabdu maati immoo yannee miti. Wallahi firan qaba. Eessaafu? Bineensi waa nyaate nama nyaatu jedhanii haa nyaannu. Nyaadhu saree siyaasifaaf nyaadhu. Na dafarteerta akkam. Eebate kan winni 13 guutuu irraa 12 13.
Atillee kuma tokko qabda. Anu kalian saa suuraan laaqee jalaa bade erga kalian saatiillee bittiin deebine anu. Atillee wiinii kudha balaa buute isii wiinii kudha tokko qabdan kudha sadii qaba subhaanallah kiyya caala. Taappii koraa gaa'if bannaa taachuu taappii koraa nu dursaa jirti. Wayyoo. Ara taap godha wiinii tiyya. Wayyoo. A'uudhu billaahi kun. Wallahi ijoolleen mana kiyyaa taap ilaa lakkatti fiigan wallahi jabaadhaa fiiga. Inaante bannaa taachuu koraa taappii koraa. Wallahi maa jiraadha ijoolleen mana kiyyaa. Mana biraa seenan eebalee taappii kun irraa fudhataa jira wallahi. Rabbu manna bisee malee namitti isaa. Sila ijoolleen tiyyadha akkamitti taap godhaarti qoyi. Guys, bannaa taachuu silkii yeroo sadii qubaan tuttuqaa rabbi jedha. Taaptaabii wiinii kudha sadii guutuu irraa fudhachuu jechuudha. Mee maal qoraa itti ergadhanii kun baay'ee rafu. Jazbaa baranii kun wallaahi. Bakka hin taanetti waan hin taane irratti gata. Wallaa duddi koo isiniif haa citu. Bannaa taachuu sheernaa goraa taapbii goraa bannaa taachuu nu bira tarani. Eebanni dhibbaa fuudhaa. Duddi koo isiniif haa citu. Kuulle. Buskuutii koo. Seenaa dalagimee jabaadhu kuullee koo. Jaartiin ofii hojii kunoo garaa na qabee wiinii kudha sadii narraa akka fudhannee qonnee naa kennite. Kuullee rabbi sindiisuu gattaa rabbi adi gattaa kuullee gattaa. Onnen tiyya siifaa cittu kuullee koo wallaahi. Si malee hin qabu baraan nama wallaahi. Sareeti. Takkittiiti. Jabaadha dhaqqabne. Yeroo sadii tirkii tuttuqaa bannaa taachuu. Tirkii tuttuqaa haaniyyee thank you. Akkanatti illee dhaqqabaan jiru 200 arganne. Silkii yeroo sadii qubaan tuttuqaa. Malatoo tiktaakiitu dabalana xibi. Dhaqqabu kaane jabaadha. Dhaqqabne jabaadhaa kuno. Jabaadha dhaqqabne. Silkii yeroo sadii qubaan tuttuqaa bannaa taachu. Yaasin thank you. Kuulee thank you. Abdi Dodola thank you. Wayne Dabirin dhufeegaa kun achi dhibba ja'a galan kaa kun Alfiyaa thank you subhaana wa ta'ala. Dhibba sadii gaafate. Onnee sadii nu kiyya naa kennamu. Imaane thank you very much. Onnee sadii achi kuunnan salphanne jabaadhaa wal qarqaaraa yoo qabaata. Onne sadi guys biraan qabnu dursit isillee biraan qabnu Godha taaptaabiin faayidaa qabdi taaptaap godha. Rakkoon qabu taaptaap godha anatu sinin jedhe. bannaa taachuu rabbi jira yeroo sadi silkii qubaattu qaada qaba. Wallahi nu moote. Numa seenaa kana jijjiira subhaana wa ta'ala. Dhafaadhee salphaadhaati doktora salphiste. Guys, wiinii kudha sadii akkam fudhanne jabaadha. Ofii nutti dhiisiidha wallaa tokko haatee walla miira keessa galee natti dhiisi. Wash doddi koosiif haa citu. Wallah kaleessa galgala du'a sun nafaana fi duraan harka bahee rafe wallah irra bahee. Shabaan mooyamne bar. Yaa Oromooti yanatti hin dhiisina please. Taaptaabii wiinii kudha sadii guutuurraa fudhachuun qabu. Taaptaabii keessan dadhabdanii bakkuma asiin geettanii dadhabuun qabdanii cimuun qabdan malee bakka kanatti. Bunti keessan harka 5 takka 2 3 4 5 takka 2 3 4 5 asiin geettanii dadhabina. Rakkoon qabu nu harkaa haa fudhatanii asiin geettanii garuu dadhabina. Dhibba saddeet gas. Laa leencaa miti ergoota koo leencaan darbiin leencaa miti taaptaap godhi kenni harkumaan. Subhaanallah taaptaabii wiinii kudha sadii irraa fudhateen ture. Jabaadha Allahu akbar kun amma kaa bakkitti kiu jedhan. No.
الله أكبر إنه قلافت والله ثانك يو رب من الأكبر والله ساميكو تاريخ سر أنت أفراسوس وين وزن بري أبو الله أمره استيني جغناني كذا بيكون ترى best of Srida inde and انتن سطا تناسلال inde سامي بالله سوي الله نمتل بقى مጨረሻ ጫወታ ነው ወይ አንተ ሳሚ የቆደሃ ነው እንዴ ምን አላት والله አይደለም ሙባረክ አቃሎኔስ